Jaramu galma amantii waaqeffannaa Boosaat keessatti rakkoo guddaan ture iddoo teessumaa yookaan galma dhabuu waaqeffattootaati. Galmi kun iddoo dhuunfaa mataa isaa yookaan mana kireeffatee akka galma waaqeffannaatti tajaajilamu akka dhabu kan godhaa tures namoota dhuunfaa bulchiinsa magaalaa fi aanaa sana keessa hojjetan ta'ee waaqeffattoota dhaaba siyaasatti shakkuu fi yakkuun namoota deeggaranii fi mana kireessaniif
sodaachisuu fi bifuma kanaan yakkanii hidhuun gaaddisa dhorkaa turan. Haalli kun ammoo bara galmi kun hundaa'u yaa'afuutii yeroo ammaa yeroo beekamtiin qaama seerummaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa qabuu galmoota keenya iddoo hedduutti taatee mudataa turee fi jirudha. Galmi gosa kuni jalqaba isaa akkamitti hundaa'e galma jedhameetuma galmi kireeffatamee jalqabame immoo galma jedhameetuma iddoo galmaatti jedhamee ijaaramee immoo ardaa jilaa wayiitu jira kan hawaasni boosatti waaqeffatu. Ardaa jilaa san kabachiiftanii jechumaan galma guutamee akkamii haalli isaa? Sandura gaa wanti tokko beektaa hoo jalqabu raacitii wayii malee hin jalqabu jechuudha. Naannoo kanatti dhimma amantii waaqeffannaa wanti jedhamu ni jira sandura huyyuu hawaasa keessa ni jira jechuudha. Sochiin tokko tokko tureera. Uummanni Oromoodhaa akka amantii waaqeffannaadhaa qabu waaqeffannaan akka bulu bu'uuruma kanaanii akka amantiin nu barbaachisu manguddoonni tokko tokkos ka wajjin turre akka Oromoo Waaqayyoo fa'aan fi namoonni isaa fakkaatanii jiranii isaa wajjin ta'uudhaanii wanti kun yaadni namoota muraasa ka'ee jechuudha. Yaadni namoota muraasan ka'ee karaa hundeessuutti deemamee uummanni Oromoo akka amantii mataa isaa qabu amantii kana socho'uu akka danda'u barnoota mataa isaa akka qabu itti amanuudhaan hundeeffame. Galmi gosatii yeroo hundaa'u waan rakkoo mudate keessaa inni ijoollee bakka teessumaa dha. Bakka teenyeetti waaqeffanna. Iddoo nama dhuunfatti hundeessine gaafsan. Iddoo nama dhuunfaa keessatti kan wal ga'a. Iddoo nama dhuunfaa keessatti waan ta'eef kireeffachuu qabna jennee namni hunduu mirga qabaateeti kun waldaa hundeeffatee amantii ama naannus maaliif akkas hin taane yaadni kun. Yaada kanarraa garasitti ceebnee miteere achitti guyyaa lama ol geenyetu mana nama dhuunfate achirraa kaanee mana kiraa barbaadachuu qabne. Akka heera biyyattiittis mirga hin qabna kan jiru amansiifne heera dubbisnee kan nama biraatis ilaallee nus akka nama kanaatti mirga qabnaa kan jiru murteeffanne. Asirratti immoo balaan fedhee dhufe dura dhaabbannaadha. Gatii kamuu ni kafallaadha. Nus amantii keenya kana kabachiifachuu qabnaadha. Ejjennoo jiru. Nama si hidhuun ture, nama doddorsisuunis ture, wanni garagaraa ture. Haa ta'utii garuu rakkoon guddaan kan mudate waa'ee iddoo galma keenyaa kana. Kiraa hoo nuti kireeffanne dhufanii ati aboodaaf mana kireessi taa'ee bakka ta'e nu organii jechuudha. Akka nuti waaqeffannu nu organi. Waaqeffataa ta'uu dandeenyu yookaan illee dandeechanii dhadhamu. Maaliif heera isinii eegamaa? Garuu mana kireessina warra kanatti kan jiru jira. Eessa teecheetu waaqeffattaree? Waaqeffataa ta'uu mirga qabda siin jaani. Waaqeffataa ta'uu mirga qabaachuu qabdi gaadhaa? Bakka wayii qabaachuu qabdu akka nama kamii jettu? Bakka wayii yoo kireeffattes kireeffachuu dandeechuudha. Namni keenya immoo namoota argitee waaqeffataa ta'anis haa ta'u namni waaqeffataa hin ta'inis maatii keenya kun maaliif bakka dhaba namoonni jedhanii wanni masaanii quuqamaa fi dhimmamuurraa kan ka'e lafa isaaniitti irratti akka mana fa'aa ijaaranii ta'u akka nuti itti galu fa'aa godhanii turan. Namoota isaan irratti illee hidhaan fa'aa gaarii jechuudha. Akka fakkeenyatti Tashoomaa Abbabaa jalqaba isa kan mana nu ijaaree kallattiidhaan nutti kenne. Isaan amma gaafsanii nu gargaaruuf malee waan biraatti miti sababa sanii yeroo isaan maatii isaaniitiin walitti naquu waan garaa garaa godhuudhaan nama kana cinqan jireenya nama kanaa gaafa cinqamu maal goonee baaneet immoo bakka biraatitti akka galu taane jechuudha. Innis miseensa keenya lafa miseensi keenya qabu Baqqalaa Daccaasaa nama jedhamu. Achirratti illee ijaarrannu maali wanni kunii kennuu qabdanii nan ashagaa nama jira jechuudha. Ashagamuu qaba. Jaanii saamsuudhaan. Saamsinaa hin ta'uu. Kan ijaare nu wanta sana. Miseensa kanatti walitti torbuut godhee ijaare. Lafti kan Baqqalaa Daccaasaati. Isaan illee namoonni sun achirratti baasan ijaaranii garuu as keessa taa'uu qabu. Jedheetiin bulchiifni magaalaadhaa namoonni tokko tokko yaamanii yerootti abbaa mucaa kanaaf haa doorsisan bilbilaan illee waan garagaraatiif ture. Rakkoo guddaa ture jechuudha. Kana keessatti garuu hawaasni magaalaa kana galata guddaa qaba. Yeroo baay'ee namoonni kallattumaan jibba amantii kanaatti irraa qabanii too pitishinii funaanuu turan.
nuti jambaa jedhani shaffee takka qabna shaffee takka qabnee jekkara fa'aa ganama baree isiisanii nutti iyyanii iyyasaan ta'uu dadhabne jedhaadhaa hundi kun isinitti iyyee jedhanii namoonni gandara deeman lakkii nutti iyyine ijoollettu maal nutti iyyanii namni biraa kan shaffee 3-4 guyyaatti kan si'a 5 lallabatu sin jira akka barbaade ollaan maatii turamni hin jira maali ijoollee isaa qofa irratti maatii eeffatan jedhanii namoonni hawaasni naannoo kana hawaasni naannoo galmaa jiran sirriitti nu deeggara dhugaa dubbachuudhaaf barsiisonni namoonni garaagaraa miseensa keenya kan hin ta'e miseensa garaagaraa kan ta'e warra amantiin isaanii kan biraa ta'e isaan sun deeggarsa guddaa godha sababa isaaniitiin baane malee akkaataa silaa xiyyeeffannoo namoota biraatiin akka baanu turre jechuudha rakkoo ture kanaafu nulleen immoo akkaataan itti namatti dhiyaannee gartee beekumsa jiru kan jiru akkaataan nuti itti namatti dhiyaannee namarraa waan tokko hubannuun rakkisaa ture garuu akka reekoon dhiyeessanii hawaasa kanatti maxxannee nuti eenyu akka taane hawaasa kanatti dhiyaannee hojii hojjennee waan garaagaraa hawaasa kana deeggarree nu ergatanii jechuudha hawaasni kun ergamneeni maatii keenya isin atu waaqayyaa uffayi atoo tombi kun atoo siyaasa walgee boombii waa darbuu danda'anii maaltu wayyaanu lakki ijoollee keenya bari maa buloo dhufa warra akkasii fa'aa bari hin beekna rakkoo qabu maatittuu hin himu isaan rakkoo uuman jedhanii hawaasni magaalaa kana galma buusatti gadi dhaabuu keessatti galata guddaa yaalee jiru isaanii keessa baay'ee ciminaa fi cichoomina waaqeffattoonni galma booset qabaniin malee rakkoolee gidiraa fi dhiibbaa guddaan galmi kun akka iddoo yookaan mana kiraa kireeffatee bahuu fi kan biraa dhabu waaqeffattoonni kunis akka amantii kana dhiisanii bittinnaa'an yaaliin hin godhamne hin jiru. Kana malees cimina namoota mana kiraa ofirratti murteessuun waaqeffannaaf kennanii fi jaalala hawaasni bal'aa naannoo boosetii fi magaalaa olancitii waaqeffannaa fi waaqeffattootaaf qabaniin ijaaramuun waaqeffannaa waa hunda damdamatee as ga'e malee dhiibban ture waan hanga hin qabneedha. Wallaala fi jibbinsa sirnoota darbeen lafa qabateen dhiibban garaagaraa bakka heerri biyya keenyaa walqixxummaa amantiilee raggaasisetti waaqeffannaa fi waaqeffattoota akka amantiin tun hin guddanneef yaa dhiibanii malee waaqeffannaan amantii nagaati. Galatoomaas ni jecha galmi buusa kun hundaa'ee jira. Wallaansoo baay'ee jira rakkina baay'eetu ture. Akkasiyyuu ta'e immoo keessoo isaatti xiyyeeffannaa kaayyoo irratti xiyyeeffachuudhaan hawaasaafis haa ta'u miseensota jiraniifis haa ta'u tajaajila akkamii kennaa ture maal hojjechaa hojjetaa ture. Galmi kun akka galmaatitti egaa hundeeffamee bubbuleera gara waggaa 13 naannoo 14 ga'eera. Tapha irratti barnoota amantii waaqeffannaa wallisuutu ture jechuudha. Kun bu'aa isa tokko. Lammaffaa irratti hundeeffama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessattis gahee guddaa tokko. Bara 2005 muddee guyyaa 23 irraa ka'ee haga ammajii 3tti manguddoota golee Oromiyaatirraa Booranarraa abbootii gadaa nama 5 afeerree Askaraa Tuulamaa kanarraa nama 4 afeerree Karayuurraa afeerree Harargeerraa abbaa gadaa Dokon Dagalee Eebbisaa fa'a waamnee gadaan Oromoo kuni bakka bakkatti harcee jira. Gadaa Booranaa ta'ee gadaa Karayuu ta'ee gadummaan Oromoo gadaan muka Oromooti jedhama. Gadaan kun akkamitti kan Oromoo ta'ee gadaa gandaatti gadaa godinaa ta'ee jechuurraa kan ka'e shoorri galmi boosa kun taphate. Yookaan miseensonni galma boosa kun ofii isaaniitti yaada mul'isanii manguddoota golee Oromiyaa irraa yaamanii akka wal dubbisanii sirna gadaa kana gadaa kun kan Oromooti moo kanuma gartee godinaati kan irraa baruudhaaf korri taa'amee galma boosa kana jechuudha. Miseensi galma boosa kun madda galii ofii walitti buusee dhugaa Oromoodhaaf heera Oromoodhaa kana tokko godhuu irratti aadaa Oromoo kan badde deebisanii manguddoota kanarraa baratanii dhaloota isaaniitiif kaa'uu irratti diinagdee isaaniitiin ijoolleen barattoonni waan abboonni isaanii dabtaraaf kenneerraa walitti buusuudhaan horii guddaan gaggeeffamee manguddoonni walitti dhufanii wal gaafatanii gadaan kun gadaa Oromooti jechuudhaan walii amananii gaafa hammayii 3 ayyaana yaadannoo abbaa Oromoo kan jedhu kunillee waan uumamee jiruuf achirratti gadaan kan Oromooti jechuurratti haasofni baay'een godhamee barnoonni baay'een kennamee gadaan gadaa Oromooti jechuudhaan warra gujiirraa dhufan abboota gadaa san nuti Oromoodhaa
bokkuu tokko qabaachuu qabna jechuudhaan gaafa hammajii sadii hammajii tokkorraa lamarraa hanga sadiitti ayyaanni waan yaadannoo bahu waan jiruuf galma gosa kanatti achitti korma qalanii bokkuun tokko jechuudhaan akka Oromootitti gadaan tokko gadaan kan Oromooti jechuudhaan walii galamee wanti guddaan amma bu'uura amantii waaqeffannaa yookaan dhaabbata amantii waaqeffannaa kan jedhamu kana bu'uurri isaa achirraa kaheeti. Ol ka'uun buraayyuutis bu'aa tokko guddaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuudha. Buraayyuu irratti warri naannawaa buraayyuu jiran jiraachuu kan keenya waan quba qabanii fi sagantaa tokko qopheessanii sagantaa sana irratti mariin taasifamee marii saniin dhugaa fi haqni isa jira jechuudhaan warri buraayyuutii fi gareen asii silaa ol ka'e kun walitti makamuudhaan beellamni amma Wallagga irratti sadaasa 13 kun qabame jechuudha. Beellamni sun qabame achitti qoree silaa amma reefu jennee fi caasa silaa jedhu sun ijaaramee caasa sun eega ijaaramee deebinee too akka dhaabbataatti hojii eegalee boodattis namoonni barsiisota jalqabaa ta'anii too ergaman asirraa jechuudha. Fakkeenyaaf Salaan irratti, Kibba Lixa Shawaat irratti, naannawaa Finfinneet irratti, iddoo garaagaraati irratti barsiisota asitti gaafsan asitti manguddoonni keenya barsiisanii akka deemanii too barnoota amantii waaqeffannaadhaa kana barsiisan. Wareegama mataa isaaniitiin diinagdee mataa isaanii geejjiba qabnu jedhama akka dhaabbataatti geejjibas kanuma isaanii godhatanii too deemanii too akka barsiisanii fi dirqamni itti kennamee deemanii barsiisaa turan jechuudha. Sanii fi dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa keessattis bu'aa akkanaa kana qaba. Galboosatti waan baay'ee irratti hojjetaa ture. Barnoota irratti illee akkuma jenne seentarii ture. Fayyaa waa'ee fayyaatii irratti ilaalchisee nama dhukkubsate akka amantiitti yaala amantiidhaa kennuu irratti galma jalqabaati. Ammallee galmoonni keenya illee hunduu kennuu danda'u. Hawaasummaa irratti wantoota garaagaraa waan akka dhaabbata amantii tokkotti yookaan immoo gahee dhaabbanni amantii tokko taphatuutti sirriitti taphachaa ture jechuudha. Akka dhaabbataatti illee galmi kun teessoo dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa lakkoofsa lammaffaa irratti argamu. Tokkoffaan buraayyuu ta'ee yoo jiru kun waajjirri amma keessa jiru kun waajjira dhaabbataati malee galma miti jechuudha. Waajjira dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan lakkoofsa lamaatii jire. Saniif gahee kanaa waajjirri kunillee asitti akka hundaa'ee dhaabbanni keenya wantoota hojiiwwan adda addaa hojii gaggeessitoonni keenya asitti gaggeessan kutaa raagaa yookaan immoo mana raagaa kophaa isaatti kan qabu kutaalee garaagaraa kan dhaabbata teessoo giddugala bahaa teessoo konyaa boosatti taa'elleeti kana hunda godhee as keessatti wanti kun hundi godhamee jira jechuudha. Kana hundaa'uu galmi kun waan as jiruuf jechaadha. Kana yoo jennu wanni gartee silaa akka galmaatitti bahurra dabree yookaan immoo dhimma amantii gaggeessurra dabree dhimma hoggansa amantii kanaatillee sirriitti haala gaariidhaan kan bu'uura ta'edha jechuudha galmi kuni. Akka Galboosatti waan baay'ee akka galmaatitti bahaa ture ammas immoo baachaa jira. Kanuma wal qabatee ilaalcha hawaasni yeroo hundeeffama irra turtan yookaan hundeeffama galmichaa irra ture ilaalcha amantii waaqeffannaatiin qabaataa ture hawaasni kan deeggaru jira kan mormu jira kan waan biraa se'ee ilaaluu jiraachuu danda'a. Tajaajila taasisu kanaan ilaalcha hawaasaa akka amantiitti ilaaluudhaan wal qabatee amantii sana amantii koo fudhachuu dhiisuu waan biraati. Kuni amantiidha. Ijaaramee biraatii miti. Akka amantiitti ilaalanii kabajuu fi akka hawaasa tokkotti wajjin jiraachuu keessatti ilaalcha hawaasaa hammam tokko jijjiiramee jira tajaajila galmichi kennurraa ka'uudhaan. Asirratti waan tokko waan jala buleessitti hawaasa miti kan rakkina qabu. Jalqabumarraa kaasee ilaalcha akkasii isaanii amma namatti kennu hawaasa miti. Hawaasa keessa jira namatu jira. Nama jira nama argitee tiyya malee jirutu jira. Yoo barbaade karaa amantiitiin haa ta'u siyaasaanis haa ta'u kanan adishee nama jiru jira. Namoota akkasiisan malee hawaasni akka hawaasaatti hin beeka hawaasni. Amantii waaqeffannaa akka jirtu ni beeka. Uummanni Oromoo akka aadaa qabu ni beeka. Aadaa sana guddifachuun sirrii akka ta'e ni beeka hawaasni. Waaqeffattoonni duudhaa fi aadaa Oromoo hubatan barnoota amantii waaqeffannaa baratanis haqaa fi nagaatti amanani. Badii fi rakkoon uumanis hin turre hin jirus. Haa ta'u malee waaqeffattoonni Oromoo ta'uu keenyanii fi keessattuu dargaggootaan deebi'ee ijaaramuu qofaan shakkamnee rakkoo garaagaraaf saaxilamaa fi hawaasa keessaa akka dhiibamanii fi rakkinaan qorqalbiin cabee waaqeffannaa dhiisan hojiin dabaa guddaatu irratti hojjetamaa ture. Har'as
iddoolee garaagaraatti mul'ataatuma jira. Kanallee haa ta'u dhaloonni kun haqaa fi eenyummaa isaa baree dhimma kamuu afaan isaan karaa abbaa isaa fuula deebi'ee jiraatu qaroomee akka namaan qixxaatu hubatuudhaan akkasumas waaqeffannaan balaccuu eenyummaa fi qaroomina Oromoo ta'uu abdatee kan dheerate jalaan hulluuqee fi kan gabaabbate irraan utaalee aadaa fi duudhaa isaa jajjabeeffataa jira. Galmi Boosat hojii of ta'uu irratti qooda olaanaa taphataa kan ture. Jalqaba akka hundaa'e namuu sirriitti kan beekudha. Mee jalqaba bakka miidhaa sanatti deebina. Yeroo isin qaamni mootummaa abaa'ootatti gahee walitti qabamee jira jedhu kana nu waaqeffattoota hoggaa jettanii nu warra amantii hoggaa jettanii warra amantiititti si fudhataniituma amantumaa Oromoo taatanii gaggeessuu dandeessan isin jedhu immoo maqaa biraa isinitti maxxansanii abaa'uma siyaasa jedhaniiti kan isin miidhanii. Dhugaa keetti hoggaa sadi nuti mirga amantii qabnaa jennee odoo beekamtiin argatin durasi akkuma amantaa biyyaatti amantaa mirga jennee seera biyyaa kana dawoo godhannee of keessaa odoo jirru isaan hoggaa dhufan immoo wayi sitti laxxafan yookaan immoo kallattiidhaan amantii waan jiru dhiisaan jedhan. Isin warra abaa'oo deeggartu abaa'oo isin keessa jiraachuun mala jechuun maquma abaa'oo kanaan qabanii akka sagantaa isin gaggeeffanne akka amantaa isin gaggeessinu godhatu jechuudha. Wanni sababni itti qabamnee namni keenya hidhamaa jirus maqaa abaa'oo jiru kanaan amantii dhiisaan jedhan. Gaafuma sanuu amantiin keessa mirga jedhan. Mirga yoo jedhan immoo nu dhiisan. Maaliif gaa Oromoo ta'uutu gaa rakkoo qabaanatti fakkaataa eebbaan laalu. Sochii galma Boosat kana keessa ammallee otoo hin bahini bara 2000tti fakkaata. Irreecha ayyaana irreechaa waraana sadii gaafa deemuuf deemtanii rakkoon akka isin mudatetti mee waa sana irraa akkamitti? Raakeetti abbaa bara 2000 amma ka nuti waaqeffataadha jenneeti. Amma gara waggaa lamaatti deemuuf jirra. Dhaabbanni jechuukooti. Nuti waaqeffataadha. Waaqeffataa immoo akka aadaa isaatti irreecha malkaa waggaa dhaqa. Irreechi kun nu laallata jechuudhaan miseensota keenya ka waaqeffataa hunda isaatu bakka tokkotti walitti qabuudhaan walitti dhufuudhaan wal barsiifnee irreechi kun duudhaa keenya duudhaa uummata Oromooti. Malkaa kullu uummanni Oromoo itti bahaa ture. Jennee akka warra amantii tokkotti uffata aadaadha kan aadaa uummata Oromoo calaqqisiisu. Uffatuu keenyan dhiirtis marxoo shamizaa mallattoo loogoo keenyaarra kaayyannee nama 146 taanee walitti qabamnee makiinaa baasii fi minibaas tokko kontiraataa qabannee irreecha hora arsadii deemuudhaaf saganteeffannee loogoo hojjisiifannee abujjadii irratti loogoo keenyallee mallattoo keenya agarsiisaa gara malkaa deemuudhaaf gara duudhaa keenyaa deemuudhaaf kaa irratti deemuu dandeessanii nu jedhanii nuti akka amantii waaqeffannaatti amantaan mirga jennee akka heera biyyaattis waan beeknuuf yoo gartee beekamtiin amantaa kanaaf kennamuu baatillee amantaan mirga jennee waan beeknuuf amantoonni biraallee mirga akkasii waan iddoo ximqataatti bahanii iddoo amantaa isaanii deeman hayyama waan hin gaafanneef dhimmi amantii hayyama nama hin gaafachiisu jenneeti falminee kan deemuu dandeessan nuun jedhanii turaan guyyaa. Amma gaa harkaan bulanii harkaan didanii hin turre maaliif turre sababni turruuf gaa kan deemnu irreecha deemnaa akka aadaa keenyatti deema maal turre ilmaa hin deemtan maali sababni nuti hin deemneef odaan abujjadee dubartoota irra jiru kun odaa abaa'ooti. Kanaafuu kanatu isin hambise sababa kanaaf deemuu dhabdanii nuun jedhanii nutillee achitti gaa falmii guddaan kahee nuti odaan dachii Oromiyaa irra dhufte ramarree kan abaa'ooti miti kan dhaaba siyaasaa kamiyyuu miti odaan biqiltuu Oromiyaa keessatti maree waan ta'eef eenyumaa bakka hin bu'u jechuudha nuti falmii goone amma booda gaa qawwee nu dura goranii waraanni bahee akka hin deemne murtiin nutti himame. Nus gaa amma hawaasa kana itti gaafatamaa waan qabnuuf hawaasa kana gaa amma egaa qawween mootummaan gaa biyya kana bulchuu nu dura goree
nuti waaqumatti himanneeti malkaa dhumseetti himannee ati argine dachiitti himannee nuti Oromoodha waa balleessuun deemnu karaa malkaa keenyatti deemnaa irreecha qabanneeti deemnaa waraana kan qabnu waan goonu qabnu jennee gaa booyaa namni sun odoo addaan hin ga'in makiinaa qarshii asumatti magaalaa Walanqitii keessaa dumbeen kaffallee fi isaan geggeechine nuti hiriira bakka saditti adeemnee karaa asfaaltii qabannee gabbisaadha. Gabbisa yoo deebine gabbisa yoo keessatti illee gaafsan manguddoo keenya nagoo gosa kan jedhamu wanni isaan eegatee jeekarsa keenya keessatti jechaa dhufani siyaamee yaa jabaa aangoo waaqa malee namni eechaa qaba jechuudhaan kana faarfachaa akka aadaa Oromootti galma keenya kan kireeffame seentti deebinee mudannoon gaafsaniif akkana fakkaata. Ayyee mee kanumaanis wal qabachuu kanallee wal qabachuu waa baatus namoonni tokko tokko dhaabbata amantii waaqeffannaa qeeqanii ifatti illee akka hin guddanne jechuu baatanis wanni kun akka hin guddanne barbaadan tokko tokko waaqeffattoonni keessattuu gara gosaatti ka'an kun irreecha hin barbaadanii duudhaa Oromootis hin beekanii yeroo dubbatanii yeroo addatti gara gosaatti kana rukutan gara gosaatti irraan darbanii immoo dhaabbata kana rukutanii haa mul'atu. Namoonni irreecha naqan jedhan kun maal irraa ka'aniiti? Isin saniin booda akkamitti ilaaltan irreecha waggaa waggaan akkamitti godhatan? Fayyaa ta'ee irreecha nuti Oromoodha. Oromoon malkaa tulluun malkaa kan isaati. Tulluun kan isaati. Wanni malkaa lagatuufis wanni tulluu lagatuufis hin jirtu. Haalli Oromoon hoggaa wal ga'ee numaan durattu horaa sadee eegbaa dhaqanii mootummaa biyya san jiru bakka uummanni Oromoodhaatti wal ga'utti achitti abaaboo wal geessi nama waddeessarraa guree dabadabaa ture waan ta'eef suni haaraa miti waan duraan godhamaa ture sun mudate. Nuti immoo amantaadha jennee waan dhimma amantaa kana geggeessinuufi irreechi kun gaafa Oromoon lafti kan Oromoo ta'e san guyyuma saniif dhiifnee keenyaa muti jechuu miti. Hojii keenya barsiifachuu irratti aadaa keenya barsiifachuu irratti haa barbaannu galmatti gallee jechuurraa kan ka'e dhaquu dhiifnee jechuudha. Kanaaf dhiifne malee sababni achirraa nu hambisu tokkoo lafti dachii Oromiyaati malkaa dachii Oromoodhaa gubbaa jiru jibbasa tokkollee achirraa hin qabnu. Namoonni immoo dhaabbata kana hookan immoo walitti qabama galma gosaati dhaloota Oromoo kana warra gartee of ta'uu barsiisu kana warra aadaa barsiisu kana warra jibbanii fi isaan suni dhaabbata kan hookan immoo walitti qabama kana jibbuurra kan ka'e ergama biraas ta'uu mala isaan kuni warra irreecha hin barbaanne warra akkasii jedhanii maqaa balleessanii hawaasa kan keessatti fudhatamu dhorkuudhaaf nuti yoo irreecha hin barbaanne maaliif dhorgamnee maaliif deemnee qawwee nu dogoranii uule. Nuti immoo fakkeenyaaf loogoon keenyaa kallacha ofirraa qaba irreecha qaba malkaatu jala jira odaa jira kun waan lafa Oromoo irra jiru san mallattoo godhanneeti. Odoo waa san jibbinee waa san mallattoo maaliif godhannare? Namni jire kuni olola gartee sagantaa Oromoo diiguu irratti warra bobba'ee fi warra immoo jaarmanii kun hin taaneef waan san godhaa ture san nuti akkasumatti obsaan bira dabarree namni of beeku hawaan isaa beeku beekadha. Isa of hin beekne kan waan isaa hin beekne kan waan namaa qofa beekee an beekadha jedhu dhiifne sun bira dabarreetuma nuti waan keenya beeknuuf waan ofis beeknuuf waan keenyas beeknuuf irma dabarree rakkoo san mudannoo san namoota sunillee dhalootuma keenyas waan ta'aniif dhaloota keenya kana kan dhufee gartee waan kan diigoo dhufullee amalumaa fi obsaan gorsaan biruma dabarree hin beekne namni hin beekne ija ofdhaa waan ta'eef akkasumatti bira dabarree isaanis wallaalumarraa natti fakkaata malee odoo beekumsi waan isaa nama waan Oromoo ijaaru hin balleessu silaa dhagaa irratti darbuun qaban ture wallaan egaa bishaan bira dheebotaan maal jennaree sun. Galmi kun yeroo amma lafa mataa isaa argatee hojii amantaa waaqeffannaa gaggeessaa jira. Bara kam argate lafa kana mee sochiin lafa argachuudhaaf dhaabbanni galmi kun godhe maal fakkaata mee akka waliigalatti? Hayyee sochii lafa sila mana amantiidhaaf barbaachisu argachuudhaaf galmi kun godhe
sochii baay'ee dadhabsiisaa ture. Maaliif akka amantaa biraatti amantaa waaqeffannaattis waan silaa amantiidhaaf barbaachisu argatuu qabdi jechuudhaan akkuma heera mootummaa irratti kaa'ameen isa wal bira qabuudhaan deddeebi'amee dura san durallee gaggaafatamaa ture. Yeroo dheeraa gaggaafatamaa ture. Ganni kun haa ta'uti 2007 lafa mataa isaa kan silaa galma isaa irratti ijaarratu argateera jechuudha. Kanaaf san dura haalli lafa kana argatuudhaaf deddeebi'amaa ture hoo dadhabamaa ture baay'ee waan dadhabsiisaa ture jechuudha. Hoggaarraa xalayaan osoo waajjira bulchiisaan galle hin haftu jechuudha. Kanaaf adeemsuma san keessa guyyaan nama milkeessa waan ta'eef 2007 immoo milkoofnee warra silaa lafa silaa argatee bulchiisuma magaalaa irraa arganne akkasitti galma silaa fe'u san irratti ijaarannee amma akka sagantaa keenya akka fe'utti silaa waan barbaanne irratti ijaarannee gaggeessuu jirra yeroo